Burtukaanii miti hadhaadha kun jaalala miti maraachadha. Ashama akkam jirtu kun qophii keenya dhamweellu torbeedhaan gara keessan qaqqabudha. Torbee kanaaf namni nuti yaadannuu fi galateeffan moggooko Sittiinaa Abbaadulaa fi obboleettii ishee Nafiisaa Abdul Hakimdha. Akkuma beektan obboleewwan kunniin indaastirii muuziqaa afaan Oromoo keessatti weellistoota dubartootaa gahee isaanii baatanidha. Qophii keenya kanaan weellistuu Sittiinaa Abbaadulaa kan dagatamte obboleettii ishee Nafiisaa Abdul Hakimis ammas hojiirra jiraattus hojiiwwan isaan nu gumaachaniif galatoomaa jennaan. Hojiiwwan isaanii fi waa'ee isaanii waa muraasa laallee walitti deebina. Guyyaan isaa dilbataa shaashambaa jecha dilbata keessan waliin dabarsaa isiniin jenna. Qophicha waliin immoo an Sittiinaa Hajji si waliin kan turtii godhutaa waliin tura. Weellistoota Ardiin Shanangibee qe'een mootii Abbaa Jifaar biqilchite keessaa ishee tokko. Dubartii jalqabaa Jimmarraa muuziqaadhaan dhufteedhaas Sittiinaa Abbaadulaa. Sittiinaan godina Jimmaa Limmuu Gannat keessatti dhalatte. Achitti haa dhalattu malee kan guddatte garuu magaalaa Jimmattiidha. Walakkaa bara 1970moota keessaa kaasee hawwisoo aadaa godina Jimmaa hanga poolis orkeestiraa Jimmatti hojjechaas turtee jirti. Yeroo orkeestiraa poolisii Jimmaa keessa hojjechaa turteetti weellistuu Almaaz Tafarraa waliin ta'uun godinaalee Oromiyaa garagaraa keessa naanna'uun aadaa godina Jimmaas beeksisaa turtee jirti Sittiinaan. Kufaatii mootummaa dargii booda Sittiinaan gara magaalaa Finfinnee dhufuun baandii Gadaatti makamuun weellistoota akka Ilfinash Qannoo, Adam Haruun, Abbabaa Abbishuu, Daawitee Makoonnin, Eebbisaa Addunyaa, Muktaar Usmaan, Haayiluu Kitaabaa, Mahammad Sheekaa fi kanneen biroo waliin ta'uun hojjechuu eegaltee turte. Baandii Gadaa qofa osoo hin taane baandii bilisummaa keessas hojjechaa kan turte Sittiinaan baandiin Maccaa fi Tuulamaa bara 1991 yoo hundaa'u hundeessitoota keessaa ishee tokkos turte. Sittiinaan walakkaa bara 1970moota keessaa kaasee hanga yeroo sirbatti dhaabdee bara 1995tti sirboota hedduu hojjettee jirti. Sirbi Sittiinaan sirriitti ittiin beekamtu garuu sirba walaloon isaa kan uummataa fi kan raayyaa abbaa maccaa ta'e Burtukaanii miti hadhaadha kun jaalalaa miti maraachaadha. Abbaan keenya deemu bakkee keessa ciisaa ani waan keen kajeelu laphee keerran ciisaa lapheerra ciisanii akkamiin dhiisanidha. Sirbi Sittiinaa inni biraan uummata biratti baay'ee beekamu immoo Gurraaleedha.
Yoomiyyuu bara dhufee darbu ushurururu sossobni rakkoo koonfuru wallaaltaniitu moo maaliree an guddadhee har'a sin baru ofiin of beekaa waan naaf tolu jechuun sittiinaan anumatu beekaa waan naaf ta'us nun jetti. Beeka waan naaf tolu ofiin of beeka waan naaf tolu yoomiyyuu bara dhufee darbu ushurururu sossobni rakkina koonfuru ushurururu wallaaltaniitu moo maaliree an guddadhee har'a sin baru ofiin of beeka waan naaf tolu. Siyaame yaabonaa maana jalaa diddaa nama biraan fedhu sinnatti bareedaa walalaa koo nadhii mi'aan keessoo qiddaa qomoo oromtichaa sanyii saba guddaa jechuun oromticha jaalattes faarsiti sittiinaan. Oromiyaafis sittiinaan akkas jettee weellistee turte. Oromiyaa bareedduu biyyaa hardhas boris si abdiin kiyyaa abjuun kan si arganii maaliif kan maraatanii gabrummaadhaaf kan si hawwanii abbootii keenya harka muranii harmootii keenya harma muranii hin irraanfatu kana seenaanii nafxanyoonni illee kan nu miidhanii hin irraanfatu kana seenaanii Minilik illee kan nu miidhanii hin irraanfatu kana seenaanii jetti. Sittiinaan weellistoota yeroo cunqursaan hamaan ummata Oromoo irra gahaa ture san ummata isheef akkuma weellistoota barasanii sagalee ta'aa turteedha. Kanaanis hanga hidhamutti geessee turte. Sittiinaan maatiin ishee hordoftoota amantii Islaamaa waan ta'aniif weellistuu akka taatu hin barbaadan ture. Hawwiin isaanii bara 1995 booda dhugoome weellistuu Sittiinaa Abbaadulaa guutumaan guututti muuziqaa dhiisuudhaan gara amantaatti deebitee jirti. Yeroo ammaa kanas magaalaa Jimmaa keessa jiraachaa kan jirtu Sittiinaan haadha ijoollee lamaatis. Waggaa dheeraa booda Sittiinaa Abbaadulaa badhaasa Haacaaluu Hundeessaa bara 2015 irratti waamichi godhamee fi dhuftee waltajjii irratti kan argine yoo ta'u erga muuziqaa dhaabdeen booda rakkoo garaagaraa keessa darbuu ishees dubbatti Sittiinaan. Hardhas muuziqaa irraa fagaattus gahee isheen indaastirii muuziqaa keessattuu aadaa godina Jimmaa beeksisuu keessatti bahatte akka laayyootti kan ilaallamu miti. Kanaafis nuti qophii keenya dhama weelluu hardhaatiin weelluuwwan dhama qaban nuuf gumaachiteef ulfaadhu galatoomii Rabbi umrii dheeraa siifaa kennu jechaa Sittiinaan maaf dagatamtee yaadatamuu qabdi dhaamsa jedhus dabarsuu barbaanna.